Artiist Haacaaluu Hundeessaa qaamolee hanga ammaatti eenyummaan isaanii hin ibsamneen erga ajjeefamee guyyootni 10 darbaniiru. Ajjeefamuu isaa gaddaa fi rifaatuu uumameen cinaatti siyaasa Itoophiyaa keessattis taatee murteessaa ta'ee ibsamaa jira. Ofii hojiileen artiist Haacaaluu Hundeessaa akkamiin xiinxalamu? Hedduun mootii muuziqaa Oromoo jechuun kan ibsan namni muuziqaa gameessi Dr. Kabajaa Alii Birraa qabsaa Haacaaluun sagalee cunqurfamoota addunyaa hundaati jechuun ibsa. Jalqaba kan gaafanne akkatti wal baran ture. Artiist Haacaaluu Hundeessaa gootarra gootaati kan Oromoo keenya ittiin boonnaa ittiin waan dhaamsanuu dhaamaa ture waan waggaa 50 nuquuqaa ture sana waan tureef jecha dura inni rabbiin haa araaramuuf jannata keessatti haa qananiisu jecha ani isa duraan dursee kaniin argee kliipii irratti ture biyya toon Itoophiyaan dhufin dura ergaan as dhufee booddee Oromiyaa keessatti wal argine wal barree dargaggeessa ture yeroo sanitti waggaa 15 dura kan imagine nama xinnaadha ture gas muuziqaa babbareedaa kan aadaa waan afaan ifii waan eenyummaa ifii kan ittiin mul'isu kliipiilee akkasii sana waanan argeef jecha baay'een dinqifachaa ture. Nama guddatu ta'uu isaatis natti mul'ataa ture. Jabina qabaachuu isaatii fi dhaabbii qabaachuu isaa dhugatti namni akkanaa uummatuma Oromoo fi Oromiyaa duwwaadhaa fi nuti dhaamsi inni dhaamaa jiru. Bikka cunqursi jiru hundattuu uummata sana hundaaf nama dhaabbate. Afaanuma ittiin sirbuutu afaan Oromoo ta'e malee kontentiin isaa qabiyyeen waan inni jedhu rakkataa addunyaa keessa jiru maraafuu hiikame jechoonni isaa hundaafuu nama serve godhee jechaadha inni. Inni goota keenya goota addunyaatiif jedheetan achittiin ramade isaa. Yeroo jalqaba egaa walitti siiqxanii wal bartan irraa qabee wanni waa'ee kee wanni siin jedhe jira fakkeenyaaf hojii aartii gaafa aartii sirbaa kana gaafa jalqabu namoota inni argaa dinqisiifachaa guddate akka jiran hin hima waa'ee siin waan jedhe qabaa wanti yaadattu. Wanni tokko ani jaarsaa umrii isaanii dura waanan jiraadhee fi dhaabbiin qaba ilaalchaan qaba dhaabbiin kiyya akkuma Haacaaluutti nama kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf quuqamee tarkaanfachaa ture. Karaa sanirrattiin isa argee nu tokko taane lubbuun keenyaas tokko yaadni keenyaas tokko akkasuma baay'ee innumaa dinqifannaa keessa sirba isaa tokkotti harka nyaatu diina ofii malee je'ee wallisee Ali Birraa Almaarree kan jedhu tokko sirba isaa tokko keessatti maqaa kiyyaas kan kaasee jira. Maqaa jechuun maqaa san kan kaaseef ilaayinii agartee sarara Ali Birraan irra jiru san irra jirraa waan inni himaa jirra jechuu isaati gara biraatiinis. Innaa ilaalchi keenyaa fi sararri irra deemaa jirru argite gara qabsoo uummata keenyaa tokko je'ee kan laala. Kanaaf jecha duutii isaa hedduudha na hubde namni ana duwwaadhaa miti akkuma isin jedhe silaa warri Jaapaan warri Ameerikaa warri Yugaandaa hundinuu afaan isaaniitiin waan inni jedhu sana hiikanii argisiisan. Yoo hubatan silaa baay'ee gaddan isaaniis akkuma isin jedhe international nama qabsaawaa internationalidha. Kaltiin ammas boonu keenya ta'uu isaatiif ammoo nu harkaa fudhatan waan fudhatan se'an isaan qaamuma isaatiin biraa fudhatan malee lubbuun isaa Rabbi birattis bakka guddaa qabdi ummata isaa biratti bakka guddaa qabdi maalan isin jedhagaa nama du'ee miti inni nama zalaalam jiraataadha. Kanaafuu isa akka gooticha keenya kana Haacaaluu Hundeessaa miliyoonotaanii argachuu jiraanna lubbuun isaa nu wajjin jiraatu fedhiin isaa dhaabbiin isaa nu bira ni jira. Kanaafuu dhaloonni amma otoo ta'an kan fuuldura dhufu hundaa Haacaaluudha ta'aa jedheetan argadha. Mee hojii isaa keessaa wanni si keessatti hafee yaadattu sirboota isaa keessaa yookaan geerarsaa ta'uu danda'a. Wanni si keessatti bakka yoomuu hin raafamne akka qabaatu godhe isa kami hojii isaa isa kam yaadattu?
wannummaan inni jedhe kanaatu kaanirra wayya kaantu kaanirra wayya kan inni jedhu hin qabu jechuudha. Hundi isaanii tokko the best. Qasaan tokko waan godhu ol godhe malee sanii gadi wanni nama filachiisuu miti jechuun kiyya sirba kudhanii yoo sirbe sirba kan sadaffaa kan saduraffaa kan tokkoffaa jedhee waan jedhu tokkoffaarraa hanga kudhananuu filamoota jechikoota gara aadaatiin yoo dhuftee gara afaaniitiin yoo dhuftee gara qabsootiin yoo dhuftee gara jireenya hawaasaa keessatti kana hundaa waggaa laaltu wannummaan inni kaasee hundinuu waan nama lubbuu qabu hubannoo qabaachuu danda'u waan inni jedhe hundaa fayyadaa faayidaa guddaa uummata keenyaaf qabsoodhaaf gurgureessan uummata Oromoo keessa dhugaan sinjii akkamiin jireenya kiyya keessatti ta'ee arge gurbaan kun ergamaadhaa jedheetan ergamaa rabbii injiraamii rabbiin qomoo hundumaaf tokko nama kenna inni sadarkaan isaa sadarkaa Maartin Luuter King kibba Afrikaa Mandeelaa injiraamiti gara gurguddaa qabsaa'ota Mahatma Gandhi sadarkaa sanittiin isa kaa'a achi nama jiru quuqama uummataa dhiiticha hambaa hambii akkamitti nama keenya wanna godhee miidhee san hunda facaaseeti sodaa malee qawwee afaan dhaabbatee nama dubbatu uummata keenya keessaa kan arge dhugattiin siinjaa Malcolm X Oromoo achirratti daangeffamullee kan irraan turre ammaaf gaa sadarkaa sanirratti ilaala jedhee san. Sabni Oromoos sabni kaanis akkamittiin nama kan haa yaadatu akkamittiin yaadatamuun irra jira jettee amanta. Maqaa isaatiin gaa waan feene yoo goone maqaa isaa hin gitu jechuun kiyya maqaa gootaa haa caaluutiin waan dandeenyu hundani goona yaadatamaadha inni akkamitti yaadatama jedhanii gaafachuu hin barbaachisu inni hojjete seenaa galmeesse ilmaan Oromoo jireenyi cunqurfamoota kaaniifis Oromoo kan taane haga jirrutti yaadatamaadhaan sin jedha ilma koo. Hedduu ulfaadhu nagaan nu turi fayyaan nu turi. Artist Dr. Kabajaa Alii Birraa haga Oromoonii fi sabni cunqurfamaan kaan jirutti artist Hacaaluun barabaraan yaadatamee jiraatanuun jedhee hin galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa akka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay waan hordoftaniif hedduu galatoomaa toraa bulaa bor walitti deebina.